السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Obboleeyyoon kiyya namoonni hedduun jechuudha yeroo hedduu gaafii ni gaafattanii warroota maqaa keessaniin namoonni tokko tokko feesbuuk banatan jechuudha akkasumas feek akkaawunt jechuudha. Falli isaa maali akkam goona waan hin taane waan barbaachisne poosti godhee maqaa nu balleessu jira namaa wal dhabsiisu jira jettan furmaanni isaa waa sadii isin barbaachisa jechuudha. Okay, kanaaf wanni gochuudha isin qabdanii yoo dandeettan ta'e riipoorti itti gochuu. Riipoorti akkaataa itti godhan ammoo isin garsiisa. Yoo waan gaarii maxxansa ta'e dhiisuu qabdan jechuudha. Maaliif namni kun maqaa fakkee namni maqaa kiyyaan jiru jechuudha biyya addunyaa kanarra jechuudha hedduu ta'uu danda'a. Kanaaf waan fedhe maxxansuu danda'a. Yoo nama ammoo maqaa kenna wal fakkaatu waan jiruuf jiraachuu danda'a. Yoo beeytan ta'e gorsuu yoo hin dandeenye ammoo yoo hin sirroofne dhiisa maqaan keessan qofa waan hin taaneef rabbiin dhugaa ni arga waan ta'eef jechuudha. Kanaaf akkasi haala saniin deemuudha qabdanii. Okay, gama biraatiin erga feesbuuka keessan keessa galtanii fakkeenyaaf nama riipoorti itti gochuu barbaaddan san yoo namni sun maqaa keessan qabaate jechuudha. Nama san jalqaba maal gochuudha qabdanii fakkeenyaaf Sumayyaan tun amma fakkeenyaaf maqaa kiyyaan banatte haa jennuu jechuudha mucayyoo tanaan argitan jedhee yaada. Isii kana piroofaayila isii banne jechuudha jalqaba riipoorti gochuudhaaf akkamiin riipoorti goona kan jedhu yeroo hedduu namoonni hedduun jechuudha maqaa kiyyaan feesbuukni banamaa. Waan hin taane irratti maxxansuu jira jettaniiti dubbattan jechuudha nama hedduun na gaafata. Kanaaf furmaatanii ta'a jedhee yaadaa dhibbaan dhibbatti nama san jechuudha nama maqaa keessaniin banate san tasa namni kun maqaa keenyaan banatuu danda'a namni maqaa keenyaan banatu nama hedduu ta'uu danda'a maqaan keenya hedduu. Kanaaf waan fedhee hojjete rabbiin isa gaafata. Yoo ammoo nama beekaa isin fakkaatee suuraa keessan faara kaatee maxxansu ka ta'u taate feek akkaawuntii banattee jechuudha. Riipoorti itti gootan namni kudhan yookaan 20 akkana nama saahiba keessanii hin ta'e nama akkana irratti riipoorti naa godhaa jettan gabaabumatti salphatti riipoorti gara feesbuukaatti gootan. So gama feesbuukaatti riipoortiin goonen duratti garuu maal gochuudha qabdanii mataa keessanii meesejii isaan walitti erguudha qabdan. Maal eeganii isaan kun riipoorti yogguu isinti gootan namni kun arma dura hangam beeksisa of eeggannoo kenneefi gorsa jira kan jedhu meesejii keessan ni ilaala jechuudha warri feesbuukaadha jechuudha. Haala kanaan erga ilaalanii booda meesejiin isin san dura waliif barreessan yoo ka jiraatu ta'e ni dhiisan. Namicha kana balleessuu danda'an feesbuuka isaa irra cufuu danda'an jechuudha. Kanaaf jalqaba osoo riipoortii gara feesbuukaatti hin goone gama isaatti karaa meesejiitiin erguufii dandeettan. Akkaataa itti ergitan kan hunda walamman isin garsiisa. Fakkeenyaaf montaa tana irratti haa ilaallu.
haala kanaan jechuudha. Erga bannee sana booda maal goona, erga piroofaayila nama sanii san jala gallee as mallattoo bakka kana argitan kana tuqaa sadii jirtu kana jechuudhaan argitanii bakka san tuqxan jechuudha. Erga bakka san tuqxanii san booda as gubbaa kanarra ol harkisuudhaan haala kana riippoortii bakka itti kana tuquu jechuudha gabaabumatti. Riippoortii isii kana erga tuqxanii jechuudha namni kun maqaa kiyyaa waan banatee jiruuf jechuudha gama feesbuukaatti beeksisuu heda jechuudha. Osoo gama feesbuukaatti hin beeksifne garuu maal gochuudha qaba, nama kana ofii kiyyaa riippoortiitti gochuu qaba jechuudha gara miisejiitiin. San booda maal gootanii as dhuftan riippoorti zis piroofaayil bakka itti kana jechuudha as tuqxanii ni cuqaasna yeroo takka. Erga cuqaasne ammas wanta nuuf fiduun eegna jalqaba amma gara feesbuukaatti riippoortii gochuudhaaf this is a fake account bakka itti kana dhuftanii tuqxan jechuudha. Osoo bakka kana dhufne duratti miisejii taraa 2-3 nama kanaaf erguudha qabdan. This person is anyone me ka jedhu kana irratti ni dhooytanii sana booda gad dhuftanii gama gadii kanatti jechuudha posting anyone things ka jedhu kana irratti ni dhooytan ammas. Sana booda message bakka itti kana dhuftanii jechuudha ask Montaha to stop posting any young things bakka jedhu kana tuqxan jechuudha. Yeroo bakka kana tuqxanii messagein kallattiidhumaan isii bira deema jechuudha. Anama garuu mucaa tanarratti riippoortii gochuu waan hin barbaanneef ni dhiisa. Yoo godhe somaa rakkoon qabu jechuudha. Asirgoo itti ergee nama kanatti dhufa jechuudha. Namni kun yoo ati of eeggannoo itti ergite ni dhiisaa waan san jechuudha. Yoo kan dhiisine ta'e maal goota of duuba deebine jechuudha. Erga of duuba deebine haala kanaan this is a fake account ka jedhu kanarratti okay goone jechuudha. Erga okay irratti goone sana booda gabaabumatti submit to Facebook for review ka jedhu kanarratti taraa takka dhooyinaan jechuudha. Warra feesbuukaa kaampaanii warra feesbuukaa san bira dhaqa jechuudhaan ilaalan jechuudha. Ol iyyannoo keessan kana isiniif ilaalan san booda riippoortii isin gootan kana hojiirra isiniif oolchan jechuudha. Kanaaf dursitanii osoo isin dhoofne isa kara miisejiin ergitan san of eeggannoo taraa 3, 4, 5, 6 ergaati achi booda ka'aatii nama san haala kana riippoortii to Facebook jedhu kana irratti submit gootan jechuudha. Hiriyoota keessanitti simtanii haala kanaan akka irratti godhu jechuudha. Nama 10 barbaadatiin saahiba keessan akka nama san irra riippoortii gootan nama 10 ol riippoortiitti goonaan sababa wanni kun maal akka ta'e feek akkaawuntii akka ta'e ni beekanii san booda irratti cufuu danda'an jechuudha. Irratti isinii deebi'a. As dhuftan jechuudha sittingii kana irratti ni dhooytanii riippoortii jettanii jechuudha. As bakka kana dhuftanii sana booda profile ka jedhu kana dhooytanii sana booda isa jalqabaa kana miisejii ergitaniif jechuudha. Nama hedduun miisejii erguufii qabdan isinis taraa 2, 3, 4, 5 ol hanga barbaadan itti erguu dandeessan yeroo itti deddeebistanii jechuudha. Sana booda achi booda maal gootanii this is a fake account ka jedhu kana irratti dhooytan jechuudha. Fake account irratti erga dhooytanii san booda submit bakka jettu tana qofa tuquu jechuudha. Submit to Facebook or review bakka itti tan erga tuqxanii dhumatee jira jechuudha. Gara kaampaanichaatti deemee jira jechuudha. Ol iyyannoo keessan isiniif laalanii miisejii isin nama kana waliif barreessaa turtan waan isin riippoortiitti gootan of eeggannoo isin kennaafii turtan laalanii san booda nama kana yoo namni hedduu riippoortiitti isinii ka godhu taate nama kana ofirra cufuu dandeessan jechuudha. Inni caalaan ammoo abbaan fedhe maqaa keessan haa baaftu. Fakkeenyaaf yoo maqaa kiyyan namni waan tokko baafatee waan hin taane gadhiise ana fakkaatee jedhu suuraa kee kaawwate. Kanaaf an Facebook akkaawuntii kiyya qabuun baheeti viidiyoodha waraabee Facebookni kun kiyyaa miti akkaawuntii kana akka irratti waan adda addaa akka ana jettanii hin fudhanne jedheetiin yaada kee ibsachuu danda'a jechuudha. Namni daangeessu hin jiru. Kanaaf namni sun bilaashuma rakkataa bilaashuma cinqama malee waan akka isin godhuus hin danda'u jechuudha. Kana jettanii hin cinqamina. Submit gara riippoortii kan gochuun barbaanne ofirraa osoo dhiistanii gaariidha jechuudha. Homaa waan takka isin irra fidu hin jiru. Yoo waan dhiibbaa isin irra fida jettanii ka yaaddan taate immoo gabaabumatti riippoortii kana nama hedduu gaafattaniiti riippoortii irra gochuu qabdan jechuudha akka kaampaanichi irratti gubu. Kanaaf haala kanaanii sheer waliif godhaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Gaafiin keessan isiniif deebi'ee jedhee yaada. Turtii gaarii.